Eebila tokko 2026 oduu Sibuu Neetwoork yeroo kana isin biraan geenya. Xiyyaarri waraana Raashiyaa kufee caccabuun lubbuun nama darbuun dhaga'ame. Xiyyaarri waraana Raashiyaa naannoo daangaa Yuukireen bulchiinsa Kiriimiyaatti kufee caccabuun imaltoonni xiyyaaricha keessa turan hundi du'uun gabaafame. Xiyyaarri waraanaa AN26 jedhamu hojjettoota balalii ja'a dabalatee namoota 23 fe'ee imalaa turuu ministeera raayyaa ittisa Raashiyaatu gabaase. Xiyyaarichi yeroo bulchiinsa Kiriimiyaa darbuuf jiru sararri walqunnamtii adda cituu eeruun boodarras kufee caccabuunsaa ibsame. Imaltoonnii fi hojjettoonni balalii hundi du'uu isaanii gareen lubbuu baraartota bakkichatti argamuun ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Xiyyaarichi dirree dhagaa irratti kufuun isaa balicha caalmaatti ammeessuus himameera. Ka'umsa balichaa qorachuuf aangawoonni Raashiyaa naannoo sanatti hojii eegaluu TRTtu gabaase. Waraana Iraanitti xumura gochuuf torban 2 haga 3 qofaatu nu fudhata jette USA'n. Waraanni Iraan torban 2 haga 3 keessatti xumuramuu danda'a jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Waraanni dinagdee addunyaa raasaa jiru sun yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu akka danda'u ragaaleen abdii namatti horan dhaga'amaa jiru. Ameerikaan haleellaa Iraan irratti geggeessaa jirtu torban 2 haga 3 keessatti xumuruu dandeessi jedhan pirezidaanti Doonaald Tiraamp ibsa kaleessa kennaniin. Waraanicha dhaabuuf waliigaltee mallatteessuun dirqama akka hin taanes kaasan. Haa ta'uutii waraanichi yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu akka danda'u amantaa qabaachuus ibsan. Iraan yeroo gabaabaa keessatti gara meeshaalee niwukileeraa gabbisuutti deebi'uu akka hin dandeenye erga mirkaneessine booda naannicha gad lakkisnee baanaa jedhan Tiraamp. Ibsisuun kan dhaga'ame wayita Ameerikaatti gatiin boba'aa daran dabaluu hordofee dhiibbaa fi qeeqni pirezidaanti Doonaald Tiraamp irratti jabaachaa dhufetti ta'uu Aljeeziraan gabaaseera. Waraana bara faranjootaa gurraandhala 28/2026 eegale sun addunyaatti mata dhukkubbii cimaa ta'eera. Lubbuu lammiilee hedduu wareeguun kumaatama immoo madeesseera. Kitiloota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun rakkoo hamaafis saaxileera. Qabeenya biiliyoonaan lakkaa'amus barbadeesseera. Ameerikaan waraana Iraan waliin geggeessaa jirtuun guyyaatti doolaara biiliyoona 2 baasaa jiraachuu ragaaleen kan agarsiisan ta'uu TRT fi BBCtu gabaase. Torban jalqabaa qofaatti Ameerikaan doolaara biiliyoona 1.3 baasuu ishees ibsite. Oduma wal fakkaatuun Iraan ibsa pirezidaanti Tiraamp irratti deebii laatti. Ministeerri dhimma alaa Iraan dhukaasa dhaabuuf Ameerikaa gaafataa jirti jechuun Tiraamp irratti deebii kennaniin haalaniiru. Dubbiin Tiraamp sobaa fi bu'uura kan hin qabnedha jedheera qondaalli Iraan sun. TV'n mootummaa Iraan yaada sana dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ismaa'eel Baqqaayi wabeeffachuun gabaaseera. Tiraamp miidiyaa hawaasaa Truth Social irratti hooggansi haaraan Iraan dhukaasa dhaabuuf gaafachuu isaanii ibsaniiru. Ameerikaan yoo ulaan Hormuz banamee fi nageenya qabaatte qofa yaada kana kan ilaallatu ta'us barreessan.